Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu har'aa dasuu duula sanitti hima. Dargaggoonni magaalaa Gudar kaleessa mana hidhaatti guuramaa oolani. Qondaalonni dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo lama Finfinnee irraa sossobuudhaaf kaleessuma magaalicha seenanii bulaniiru. Jimaata kaleessaa barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gudar yeroo mooraa barumsaa seenuuf jedhan agaaziin sakatta'amtan malee jechuun ol galchuu dide. Barattoonni immoo maaltu dhalannaan waraanni mana barumsaa keenyatti nu sakatta'a jedhanii fincilli ka'ee jedhe maddi keenya achi ture. Agaazii fi barattoonni walitti bu'anii barumsis kaleessa hin turre. Ergasii waraanni dargaggoota argan mara magaalaa keessaa qabee hidhaa oolee bule. Gudar jeequmsa keessa waanta jirtuuf qondaalonni dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo obbo Taklee Uumaa fi obbo Yoonaas Mitikuu jedhaman achi deemanii uummata sossobaa jiru jedhe maddi keenya kun. Finfinnee dabalatee magaalota adda addaa keessatti ayyaana caamsaa 20 kabajan malee jechuudhaan har'a manneen daldalaa cufsiifamaa oolani. Naannoo Markaatoo, Piyaasaa, Qeeraa fi Karra Qoreetti hidhattoonnii fi qondaalonni gandaa daldaltoota akeekkachiisa didanii daldala isaanii banaa turan irra deemanii cufsiisuudhaan walgahii akka bahan gochaa oolanii jedhe oduun nu ga'e. Humnaan bahaatii ayyaana kana kabajaan kun immoo Oromiyaa bakka maraallee ture har'a. Hoolota, Jalduu, Gincii, Amboo, Geedoo, Fincaa, Kombolcha, Baakkoo, Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo, Asoosaa, Jimmaa, Mattuu, Adaamaa, Asallaa, Dodolaa, Roobee, Bulee Horaa fi Haromaayafaatti dirqiin baasuun kun immoo cimaa ture jedhe oduun nu ga'e. Qeerroon fincila kaasuu mala jechuunis tiknii fi waraanni Itoophiyaa uffata siiviliitiin meeshaa dhoksaa hidhatanii ayyaanachirratti hedduutu guutuu Oromiyaa keessatti bobbaafamaniiru jedhe oduun nu ga'e kun. Bakka adda addaatti agaaziin mana Oromootaa sakatta'aa jira jedhame. Godina Arsii aanaa Seeruu naannoo Elellee jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo achi seeneera baasaa jechuudhaan manneen jiraattotaa waraanaatiin sakattamaniiru torbee kana keessa. Reebbichaa fi shororkeessuunis ture. Asaasaa Dodolaa Qoreefaa keessatti jiraattonni halkan akka achiitti sa'aatii 4 booda manaa akka hin baane uggurri irra kaa'ameera. Abbaan karaa irratti qabame waraanaatiin hidhamaa jira jedhe maddi keenya kun. Oduma wal fakkaatuun Horroo Guduruu Sulula Fincaatti, Imbaaboo, Shaambuu fi baadiyyaa Naqamteetti sababa wal fakkaataa kanaatiin torbee kana akka haaraatti waraanni manneen qonnaan bultootaa irra deddeemanii sakatta'uun tureera. Itoophiyaa fi Sudaan dhimma nageenyaa daangaa isaanii irratti kibxata dhufu Sudaan poortitti mari'achuudhaafi. Jilli Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokoniniin durfamuu fi kan Sudaan Hasaaboo Mohaammed Abdurrahmaaniin durfamu caamsaa 31 Sudaanitti wal arganii mormitoota isaanii tokko isa kan biraaf dahannoo akka hin kenninee fi daangaarraanis akka hin ceesifne cimsanii irratti mari'achuudhaaf jiru. Dabalataanis Itoophiyaan Sudaan keessatti akkaataa baankii banachuu dandeessu maallaqa biyyoota lamaaniin akkaataa walirraa bitanii fi walitti gurguruu danda'an irratti illee mari'achuudhaaf jiru jedhame. Koreen biyyoota lamaanii biraan immoo dhimma wal fakkaatuudhaaf boruu fi iftaan dursanii Sudaan poortitti walgaanii mari'atu jedhame. Dhumarratti waa'ee hidhaa laga Oomoo irratti Itoophiyaa fi Keeniyaan mari'achaa akka jiran dhagahame. Ibsaa fi agadaa shonkoraadhaaf kan jedhame hidhaan laga Oomoo lammii Keeniyaa miliyoona 3 ta'an hora Turkaanaa bira jiraatan akka malee huba. Ture immoo uummata jireenyi isaa bishaan Oomoo irraa yaa'ee hora Turkaanaatti makamurratti hundaa'e gogee isaan ajjeesuu illee danda'a akka Keeniyaan jettutti. Kun akka hin taaneef biyyoonni lamaan mariirra jiru jedhan itti gaafatamtuun dhimma haajaa alaa Keeniyaa adde Amiinaa Muhammad akka galaalchi biyyatti Zastar jedhutti. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Simbirtuu
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya marii har'aa keenya keessatti torbee kan eegalle gaazexeessitoota madda walaabuu kan turan obbo Kumsaa Burraayyuuf obbo Bantee Oliiqaa waliin marii eegalle kutaa lammaffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanne irratti dhiyaadha. Otoo dubbatu maqaa maaliif madda walaabuu jettan akkamitti eenyuun maqaa kana kennee ibarsan? Madda walaabuu jecha kanaaf filannoo adda addaa ture maqaan itti mogga'uudhaaf dhiyaatan jijjiiru. Amma yaadadhu maqoota sana taliifumsaa yoo yaadate hin beeku. Jechi madda walaabuu kun madda Oromooti kan jedhu fudhatame jechuudha keessatti. Naannoo kibba Oromiyaa kana keessa kibba bahaa kibba gidduudha fakkaata lafti kuni. Ani nan illee ammoo seenaa keessatti hin beekamu yeroo baay'ee madda walaabuu bakki madda walaabuu jedhu kun yoo kana jennee tokko uummata keenya biratti illee fudhatama qaba lammaffaa bakkuma madda Oromoo kana yoo hin dhaadheessinaa kana keessa kan jedhu ture jechuudha dhaadheessa kan hin fidannaa lammaffaan kaan sadaffaan jechoota madda walaabuu jedhu kun uummanni impaayera sana keessa jiru hin beekanii hin fudhatan illee sanallee fudhachiisuun dirqama ture jechuudha yeroo sana keessatti maaliif jennaan madda Oromootiif seenaa isaanii keessatti bakka adda addaa kennaa turaniiru. Akkuma beekamu seenaa isaanii keessatti seenaa mana barumsaa keessatti kan isaan barsiisan waan adda addaati. Yoo barbaadan Oromoon takka bishaanii bahe siin jedhu yoo barbaade takka Oromoon iddoo akkasiitii dhufe siin jedhu waan adda addaa sii kaa'u. So kana fudhachiisuun nurra jiraadha amma tokko impaayeruma sanayyuu uummatuma sanayyuu fudhachiisuun nurra jiraadha jechuun madda walaabuu jedhu Oromoon eessaa dhufisa jedhu. Maddisaa Oromiyaadhuma keessadha bakka biraadha akka hin dhumne. Sabni kaan amma bakka kaan iddoo baay'eetti yoo ilaalle Oromoo jedhu bakkeedha akka dhufetti kaa'u malee akka neetiivii biyya sanaa uumama yookiis oriijinaalii lafa Oromoo sanaadha akka ta'e ittiin fudhatan. Kanaaf yeroo baay'ee afaan faajjessu jechuudha sana fudhachiisuunis waan guddaa waan tureef. Filannoo harka wayyaa caalee filannoo keenya keessatti isa harki caalaan isa filannee sanaaf fudhannee jechuudha yeroo sanatti madda walaabuu jedhu. Madda walaabuu maqaasaa madda walaabuu printing and advertising enterprise jennee ayyamatti baafnee jechuudha mootummaa sanarra maaliif mootummaan waan miidiyaa kanaa hayyama baafattanii hojjechuu hin dandeessuu jedhe garuu bakka gulaalaanii gochuu saansuurii isa jedhamu kaasnee irraa hayyama baafadhaa hojjedhaa jedhe jechuudha mootummaan yeroo sanatti jalqaba duraa egaa innis lafa qabatee maal jedhee waan hin jenne waan ta'eef yeroo sana dimokraataa of fakkeessuudhaan waan baay'ee of dhaadhisa ture mootummichi waan ta'eef imminitilee yeroo sana dafamee karaa gurbaa amma lama qaadhoofne akka dura taa'aa keenyatti keewwanne Taammanaa Geetaachoo kan jedhamu inni dhaqee hayyama nuu baase sana booda isa jalatti hayyama kanaan baafannee mootummaarra hayyama baasnee hojjechaa turre hayyama baafannee adeemnu malee waan nuti hojjennu mootummaa sana immoo dhukkubsaa waan tureef itti miidhamuurraa homaa hin hafne jechuudha itti hidhamuurraa itti dararamuurraa hin hafne itti doorsisamuurraa hin hafne guyyaa guyyaatti itti doorsifamaa turre jechuudha bifa sanaan filannee maqaa sana filannee as baanes jechuu barbaade. Waggaa meeqa tureeyyuu otoo hin cufamin banamee amma yoomitti hojjetta?
Kuda sagaltamii sadii guraandhala keessa baafne kan duraa officially amma nuyi biyya gadhiifnee baanu dhuma 1995tti tureera. So waggaa lamaa fi walakkaa oli ture. Waan bantiin jedhe dhugaadha. Nuyi baay'ee dimokiraatokii turre akkaataa itti murtee goon ol mari'annee goona sagalee dhiyeessinee goona. Gaafa madda walaabuu kana kaafnu amma yoodaan yaadadha guyyaa sana naannoo 6 kiilootti namuu maqaa ta'u fidadhaa kottaa enne jennaani namuu maqaa fidate nan yaadadha taammanaan jiituu mucaasaas turte maqaa mucaasaatis turte hundasaan michillee jedhe gadaa michillee irraa fide michillee jedhe waan kana jedheefillee dubbate taammanaan biyyi keenya jiituudha nuyi saba guddaadha saba qabeenya qabu jedhe hundasaanis gadaa michillee kana maal gadaa michillee keessa waan ta'an achievementii Oromoon argate hundumaa dubbate toleelaani na yaadadha dimismisa jedhe lafti kun hin bariines hin dhiines garatti deemnu hin beeknu dimismisaa jira gara bariitti deemaa akkasaa jennu kan jedhu irraa kaase yeroo sanatti madda walaabuu kan jedhu aanatu dhiyeesse madda walaabuu kana waan nu dhiyeessineef tokkummaan Oromoo barbaachisaa ta'uusaa agarsiisa. Hundeen keenya tokko ta'u, dhufti keenya tokko ta'u, dhiigni keenya, iddi keenya tokko ta'uusaa kana gochuun nuuf barbaachisaadha. Gaafuma federaaliin kun dhufullee rakkoon harkaanu qabu inni guddaan lakki shawaaniif baaleen eessatti ol beeka arsiiniif wallagga maaltu waliif fira godhe yookaan immoo walloof jimma eessaan walitti hidhatani wannu guddaa ture jechuudha keessumaayyuu gaazexaa tokko na yaadadha kanumti waan dhimma Oromoo kanarra wannu godhu itti eenyu kan Mulugataa Lulee maxxansaa ture sana Xoobiyaa kan jedhu so tokkummaa Oromoo arguun hin barbaadan ture Oromoon tokko miti kan jedhu nummoo lakkii hiddi keenya tokko nuyi qee tokko baane kan jedhuun kana dhiyeessine jechuudha. Isa durammoo waa'ee madda walaabuu kana seenaa abaa'oon barsiisaa ture keessatti hin barsiifna turre inni kunis nu keessa jira. Itti dabalee immoo yeroo tokko utuun kitaabota dudubbisu kindling point kan jedhamu tokko ture yeroo sana kan siisaa ibsaa faa keessa turan. Eenyu olonkomii kan jedhan dubartiin kun faa keessa jiru. So waan Oromoo irratti baay'ee interested in barreessu jechuudha. Waa'ee madda walaabuu kana barreesseetu namichi barreessu kana durallee Oromiyaa OMN nagaawatan inni dubbate. Waa'ee madda walaabuu kana barreesse biyyana ani suuraadhaan mataa koo keessatti ol fadhe biyya bareedaa bishaan lafa keessa ol faca'ee gaarreewwan gaaddisaanii lafti ciisee horiin balballatee saanii dhalee re'een irra deemee baaqilaaf qamadii ol nyaate kana hundumaatu barreessa kindling point biyyi Oromoo kana fakkaatti biyya quuftuu biyya sooretti hiddi keenya hidda gaarii hidda eebbifamaa dhufti keenya bareedaa ta'uusaa kana dhiyeessinee hin fudhatan jechuudha. Agartee dimokiraasii keessatti abbaa macaalaa falmateeti fudhata. Hin falmadhee naan falmadhu wanti kun hin fudhatame jechuudha. Fudhatamee immoo hafetuun ta'e nama Oromoo biratti jaalala argate jechuudha. Isa duraa isa itti aanu maaf madda walaabuu akka jennee barreessine maaf akka dubbanne kana barreessine jechuudha. Ijoolleen yuunivarsiitii gaafas ijoollee jajjaboota yuunivarsiitii ture eenyu Asaffaa Dibaabaa fa'aa. Dhufanii nu bira oolu Ababaraa Dagafaa namoota baay'ee jiru propaganda nu godhan horii yuunivarsiitii keessa jiran kun kanarraa ka'uudhaan kan nuyi maqaa sana baafne maqaan sun egaa kunoo dhaalmaayuu argate booda yoo gaazexeessaa gaaffii gaafachuu hin danda'amate nullee waasi gaafannu qabna. Maalummaa keessa fudhatanii kan jenne malee itti deebina waan gaarii kaaftan dhugaa hojiin barsan hojjetame hojiidhuma bu'uura ture hojiidhuma akka faawundeeshiniitti dhaloota kan amma gargaaree arginu duubatti deebine mee yeroo bara sana hojii kana hojjettan har'arra dhaabbattanii naa ilaaltan yeroon hedduu rakkisaa jireenyaafis haa ta'u qabeenyaanis haa ta'u karaa adda addaa haa ta'u hedduu isinitti ulfaate waan kana otoo dhiifne jettanii yaaddanii immoo
waan sana dhiisuu diddaniitti fuftan turning point har'a kan yaaddan hin jiraame naa tuquu dandeessu. Dhugaa dubbachuudhaaf hojiin sun yeroo hojjetamu akkaan rakkisaa ture. Akka har'aa kana akkamma mana teenyee laaptooppii irratti kompiitara irratti maal irratti teenyee barreessinee maal jennee peejii isaa hundumaa kana sirreessinee mimmiidheeksinee iddoo kana suuraa keenye iddoo kana maqaa keenye iddoo kana barreeffama keenye peejiin kun kanarraa kanatti naannaa jennee akkamma kompiitara irratti akka barbaanne adjastii godhee yookiis immoo nuu miidhagsiiti gadhiisi jennee qopheessuun argattee dhugaadhuma hin qopheessine jechuudha. Maddi walaabuu kan qophaa'aa ture tokko taayipiraayitariidhaan rukunnaa. Taayipiraayitariidhaan rukutamaa sana booda taayipiraayitarii kan kompiitarri tun dhufiin kan dhufe tokko jira. Peejii laayinii 2-3 seevii godhe immoo achi immoo ishee piriintii godhee ol baasa. Wanta sana yeroo baay'ee waan ifaa birattis fayyadamnee ranga tokko kunoo waan qaba ture. Namoota daandii faa kan qaba turan yeroo sana nuti iyyuu hin qabnu nuti eegasiiti waggaa tokko eega jenne booda waa kompiitara wayiis arganne baay'eetti hin jenne malee gargaarsa wayii argan sana dura garuu taayipiraayitariin fayyadu rukutaa turre jechuudha. Sana booda maaltu ta'a dhandheeti gaazexaanni kanaan dura hojjetamee ba'e jedhamni isa fuunee maasmariyaadhaan cirraa jechuudha. Maqasiidhaan cirreeti pilaasteriidhaan pilaaster iskuweesteeppii kan ishee birriitti maxxansa kana doolaa horiitti maxxansu kan iskuweesteeppiidhaan xarapheezaarra abne keenye maasmariyaadhaan sararreeti maqasiidhaan cirreeti itti maxxansinaa jechuudha. Kan akkasittiin keenye roolii goonee marreetu mana maxxansaa geessineeti dhandhekkattiin kaameeraa jala gashinee achi footoo kaasu jechuudha. Boolee mana maxxansaa boolee dhaqee. Sana booda gaa dhandhee ediitii immoo goona. Ani manni koo naannoo sana waan tureef achitti nagatanii deemu halkan kana sana to'achaa bulaa hirribni hin jiru. Waan isaan kun guyyaa ciranii maxxansaa oolan immoo isaan jintaayin qubee funaanaa bulaa. Qubee bakka itti qubeen funaanamus jira beeki yeroo sana hojjennu. Qabxileen tokko qubee funaananii akka duritti hojjetan sana warri saabaattiin hojjetan sana qubee tokkoon funaananii hidhaniiti isa piriintii godhu jechuudha. Sana hundaa sana keessa baanee dandeetti sana hundaa keessaa baanee yeroo inni maxxanii gadi ba'u gammachuun keenya hamma dubartii deesseeti. Isa dhugaa dubbachuudhaan. Itti gammanna malee takkaadhuma kanarraa dhaabbannaa itti fufnaan fooyyessinaadha malee akkasitti itti dadhabnee uummata keenya biraan hoggaa geenyu baay'ee itti gammanna jechuudha. Takkaadhuma waan amma kun na aarseera kun na dadhabsiiseera kun na mufachiiseera jedhu waan hojjennu sanatti gammanna bu'aa keenya sanatti gammanna. So kanaaf chaalenjii guddaa keessa dhufnee almost gara waggaa tokko eeggannee booda gargaarsaan kompiitara arganne jechuudha. Kompiitara sanas nama nu rukutu immoo ganaa barbaanna beekan mallee. Sanarraanis egaa namoonni nu gargaarutti ka'anii darbee ishee yeroo dheeraayyuu ittiin hojjenne kompiitara hin arganne malee ittiin hojjenne. Rakkinni keenya inni guddaan akkuma sila tuqame waan nuti akkaasaatti itti dadhabnee baasnu kun uummata keenya bira yeroo ga'u nuun deebi'u riitarniin qabu baay'insaa. Asumaatti ba'a horiin hin maxxansinaa fedhiin keenya inni guddaan uummaticha ergaa ittiin ga'uudha. Hin duune qabsichi jira jechuudha. Uummaticha haamleessuudha. Waan iddoo biraadhaa dhageenye chaanaaliin nuti qabnu sana uummanni kaan hin qabu ittiin ga'uudha. Alaas haa ta'u biyya keessaas haa ta'u dirree irraas haa ta'u koominikiin adda addaan arganna. Kan adda addaadhaa caasaa jiruuni ishee kana uummataan ga'uudha. Sunis yakka guddaa keessa utuma beeknu yakka keessa seennaa beeke. So akka inni yakka ta'e utuu beennuuti uummatichaan ga'uudhaaf ergaa sana ga'uudhaaf jecha hojjennaa. Amma isaas dararaa yoo agarre guyyaa tokko namni kun nammu fadhe yookiis mindaan itti dhabe. Anoo kiraay manaa waan akka faladhu dhabe. Har'a laaqana koo nyaatina noole jedhee namni kana guyyaa tokko yaadeen jiru. Yoo waa arganne akkuma inni jedhe ani hanga tokko guyyaa mootummaa biraa yeroo inni jedhu jira. Isuma sanas immoo hojii fiildii dhaqee hatee yeroo dhufee asii hojjedhu jira. Guyyaa sanbataa lamaan yeroon koo hojiin koo inni guddaa asuma sanatti hojiidhaa baanaan sa'aatii 4 irratti ba'ama akka biyyaa sa'aatii 10 irratti baana achi baanaan qorqorroo tokkoon qabaa isheenumaan fiigeen dafeen isaan bira ga'a. Ishee hafte hojjennaa hanga halkanitti hojjennaa amma dandeenyu inni guddaan halkan hojjetamaa bulaa jechuudha. So kanaaf guyyaa nutti nuffine yookiin kun nu nuffisiisee yookiin anu haa gabuun oole jedhee yookiis diinni akkas nu godhe jennee guyyaa tokko irraa nyaara walitti guurre hin jiru. Gammachuudhumaan keessa dabarre hamma gaafa
maayikalaawwitti nam'anee karchalleetti miseensonni keenya nam'aniitti jechuudha. Mee maal takkasin jabeesse na laaltanar maalinni motiveeshinii maal eessaa dhufe koomitimentiin akkasii kun? Kan inni dhufe tokkoffaa hojii nu duraan hojjetaa turre fedhiin jira wanti beekamu sitti itti jiru nu hundumti keenya miseensa adda bilisummaa Oromooti. Miseensota warra fedhiidhaan Oromoo kanaaf waa hojjenna. Sabni Oromoo miidhaa sirnaa jala jira. Sirni kun jijjiiramuu qaba. Uummanni kun mirga isaa argachuu qaba warra jedhee falmu waan taaneef waan inni hojjennu kun hojiidhuma keenya natural kan ta'e hojiidhuma keenya silaasnu hojjechuu malle jennee yaanna malee dhugaadhumatti hojii nuyi horii itti argachuu qabnu jennee yaanna. Tokko jabinni keenya inni guddaan kanarraa dhufe. Kanarraa horii argannee itti sooromnee mana itti ijaarrannee makiinaa itti bitannee jiraanna kan jedhu takka abjuunsaa mataa keenya keessa hin jiru. Wanti nu keessa jiru waa buufnee waa goonee qabsoo isaan bade jedhan kana nummoo jiraachifnaa kan jedhu. Kanaaf jabinni keenya maayirraa dhufe jechuudha. Inumaayyuu walakkaan keenya Finfinnee jiraachuun isa laga keessa jiraatee diina wajjin waluu dhurraa waan adda isa godhu hin jiru. Nu as jiraanne inni achi jiraate inni hojii kan biraa hojjeta nus ka hojii kan biraa hojjenna. Hojiin nu hojjennu kun immoo olitti hojii sabaa ta'a jennee amantii qabna jecha. Kanaafuu ani bantiidhaaf jedheen hojjedhu bantiinnaaf jedheen hojjetu yookaan toleeraan hundasaaf jedheen hojjetu waan silaa hojjechuu qabnu. Dirqama miseensummaa keenyaa baataa ture yeroo sanatti. Amma kanarraa addachaadha. Amma kana namni waa biraa konsheesii addaarraa hojjeta. Gaafas hojii miseensummaa keenyaa dirqama miseensummaa keenyaa raawwachuun nutti jira waan ta'eef inni kun jabina keenya ture. Inumaayyuu waan ajaa'ibatti ta'u isaan akkas nu miidhuun isaanii isaan akkas nu ari'ataa ooluun isaanii madda jabina keenyaa nuuf ta'e. Jara kana miineerra'oo jarri kun nu sodaataniiru waan nu goonu kun edaa faayidaa qabaa kan jedhu ol jajjabeessu of jajjabeessu nuuf kenna jecha yeroo sanatti dhugaadhumatti akka bantiin jedhe eganni maxxanfamee bahee booda utuun hin maxxanfamiin fa'aa ol gaafan nama waabiis ta'u qopheeffattee taa'oo jennee ol gaafan ati qabdaa jennee ol gaafan jechuudha deemuun keenaaf gaafatamuun keenaaf waan ta'eef sensitiivii kan ta'an jiru selfi sensarii of goo nama fakkeenyaaf maal jechuudha selfi sensariin kun isa kami kan nama eesisu isa kami kan nama niisimna jennee walakkaan isaa toleeraa wajjin teenyee naa ilaallu akka gulaalotaa kana dhiifnee naannoo kan baafnu hin qabnu yoo isisu malee numa baafna jennee baafna waan ajaa'ibatti ta'u yeroo tokko addi bilisummaa Oromoollee akkas jedhee rafaa jechuu irraanfanne addi bilisummaa bakka achi sanaatti loleera jenneetu akka waan nu biraa baheefa dhiyeessina jechaadha. Kun kan sadarkaa sana fa'a egaa suni sadarkaa ogumaa fa'aarraa dhufaa waan adda addaarraa dhufa jechaadha. Kun jabina keenya ture. Turning point ati jettu baay'eedha garuu jabina keenya caala innaa isaan si hidhanii innaa isaan si gidirsanii waan isaan godhan. Anaaf toleraas waan nu yennu maaf hojjettanii min yeroo baay'ee kan nu gahan ammaa booda waan kanan hojjedhu jedhiiti farramii yeroo baay'ee kan inni gaafatame amma ennaa booda ta'u maaf kan hojjettee sun ta'e ammaa booda kanatti hin deebu jedhii lakki anuu hojii kootti kanatti nan deebaa kan hin balleessin qabu mirgi kuni mirga chaartarichi kenne waan isin kennita waan biyyi itti olii galee ala kan hin hojjedhe yakka hin qabu kanaafu hin hojjedhu jedhee kanatti mallatteessuu hin danda'uun jedha. Kun hundumtuu dhiibbaa hin qaban jechuun ararra dhaabannee yoo ilaalle dhugaamin dhiibbaa hin qabu. Dhiibbaan isaanii garuu dantaa isaan fidan sana wajjin waliin gitu. Dantaan isaan fidan ennaa namni jaallatu immoo ennaa dargaggeessa amma akka irraa kana dargaggeessonni baay'ee walaloo meeqannaa isaan ergan immoo kun hundumtuu kana nu irraanfachiisa jechaadha. Irraanfannee hojiin keenya gaarii ta'uusaa quba qabaanna jechuudha. Qaamonni dhaabaas yeroo adda addaatti information nuuf ergu dhimma hojii dhaabaa waa daballee jennee waan amannuuf kun hundumtuu gama jabina keenyaatti nu deebisa jecha. Dhugaa waan waraabameen dhumneedha kan isin qabdan innaa biraallee waan kanatti deebinas waliinuu irratti hojjenna ta'a. Gara dhumaarratti amma gaaffii isin gaafadhu. Isin lamaan wal fakkeessus waan biraan qabdu. Obbo Bantii yaadanii qabu ati suuraa abdii qabda.
Mee waan kanarraa gabaabsaas jira naa jedha. Well, aduu ani suuraa abdii utuu bantiin ganani biyyaa bahee barreesse yaadaniidhaani. Suuraa abdiin yoo dhannee ilaalle maddi walaabuu guraan dhala 1993 jalqabe. Suuraa abdii immoo amajjii 1993 barreesse. Ji'a tokko isa fuuldura jira jechuudha. Suuraa abdii yeroo ani barreesse yeroo hamaa keessa ture baqannee rakkina meeqa kee darbine akka ji'a ja'aa fi dhokannee bakka tokko utuu namatti hin bahin Finfinnee keessa innaa teenyu harki taa'ee deega jedha Oromoo yoo arge taa'uu mannaa jedheetaniin suuraa abdii kana ji'a ja'a keessatti hin barreesse jechuu hin dandeessa. Galgala galatti baatuun qabdu nyaatteedhuma mana firaatiin ciiftaa galatti baatuun qabdu. Galgalumaa ganama achi taa'eetan iddoo tokkotti iskooppii tokko keessatti hin barreesse jecha inni mooraalii guddaa nuuf ta'e inni akka nuyi waan ogbarruu kanaa jarana ni beekna jechuudha maaf hin hojjennu kan jedhu boodarra humna jajjabina tokko nuu ta'e jechuudha. Egaa kan yaadanii obbo Bantiin sitti himaa booda biyyaa baheen argadhe kan yaadanii jedhu kanaa kun wal nu fakkeessa. Anaaf Bantii waan biraa waan baa wal nu fakkeessan illee hedduutu jira. Isaaf mootii deebina. Abbaa yaadanii. Yaadaniin eessa geesse achumaan? Yaadaniin karumarra jirti. Yaadaniin utuu dargiin hin kufin kan yaadamte yaadnisa. Maaliif jennaan yaadanii kanan barreessuu jalqabe gaafa wayyaaniin dhidheessa ceetee naannoo Wallaggaa seentedha. Sana booda halkanuma sanan taa'een gara fuula meeqaan barreesse aarii irraa ka'e jechuudha. Maal jechuudha aariin Oromoon ka'uu qaba. Tuni maal hojjennuuti Tigireen naannoo Oromiyaa dhuftee fudhatti. Sammuu keessatti uumamee jechuudha. Halkanuma sana ani kibban jira yeroo sana naannoo Awraajjaa Gaardullaa jedhamtu keessa Gidoollee jedhama. Achi taa'etan naannoo waa'ee Oromoo waa'ee biyya Oromoo yaada jechuudha. Jechi Oromiyaa jedhamu iyyuu namni gaagaasa reefuu reediyoo irraa dhageeffachuu jalqabna. Amma Oromiyaan kana ta'uu qabdi kan jiru tokko yaadeen maal waan kana isana keessa jiru kana baasee himachuudhaaf karaa waanan dhabeef bakka sana hadhaba sana keessa taa'ee waanan karaa dhabeef maaliifan akka anitti hatataa jedhama inni reediyoo irratti darbu maaliif reediyoo irratti naan dabarsan jedheen qopheesse jechuudha. Gara fuula 39 kan tokko barreesse qabadheen dhufe reediyoo Itoophiyaadha kan afaan Oromooti jechuudha. Innaan namicha editeerii tokkotti na kennanii maqaa isaa dhadha'uun barbaadu amma biyya keessa jiran waan ta'eef isaanii isa dhufutti sii baasna kana oobsii naan jedhe torba isaatti nan taa'ee nan eege ammas torban tokko booda dhaqeen gaafadhe maali naan dabarsine sanbata irratti guyyaa sanbataa sii dabarsanaan jette maa naan dabarsine naan gad meekottu mee naan jedhe na waame jechuudha. Na waameeti namni kun akka carraa ta'ee dhaloonni isaa naannoo gara dhiyaalee qaama kanas naannoo gabaa sanbataa jedhama naannoon kun warra isaaniitti hajii wal beekna amma namicha kana hajii warraa wal beekna aniif inni wal hin beekne warra isaatti hajii wal beekne warri keenya wal beeku akkuma tasaa ta'een achitti argee jechuudha gurbaa meekottu naan jedhee naan gadi qabeeti gaasayyuu biiroo isaatti na fudhatee galeeti wanni kun siyaasa waan akkana yoo amma gadi beeree nuyi reediyootti dabarsuu dhiisi waraqaan kun yoo si harkatti qabame dargiin guyyaa kana adii sirashana mee ammoo obsi innuu dhumuu jira yeroon dhumaa jira obsi naan jedhe jechuudha. Amma yoomitti nafsaa jedheen achi galeen amma wayitta yaadee gara kitaabaa kanatti jijjiiruu yaadee egaa yeroo waan isaa dheeraadha. Achi egaa chaarteerri sun dhufee mootummaan dargiisiin kufee akkuma jedhamee dhumnee hojii biraatti kaanee madda walaabuutti kaanee ani kitaabatti maaliifan hin jijjiiru kan jedhu tokko isaantu abdiinaa ta'e kan boleessa koo kan kumsaa kan dhaabaa wayyeessaa fa'aa kitaaba isaanii dubbisu warra kaanitti dubbisu isaan irratti abdiiradheen waan tokko waan kana gara kitaabaatti maaliin jijjiirre jedheen bu'uura gaafa sanaatiin kaaseetan gara kitaabaatti jijjiire akka yaadni koon yeroo sana kaa yeroon ishee gabaabbattee yeroon itti barreesse waan sana gabaarra akka isheen ooltu godhe maddi walaabuu hin dhaabbate jechuudha. Maddi walaabuu waan dhaabbateef ergaa sana dabarseen isa hafe ittan fufa kan jedhu ture yaadni ko maaliif amma yaadni isaa rarra'ee hafe namoota baay'eetu yaadaniin eessa geesseedha akkuma tamma jettu kana bilbilanii faana gaafatu Harar keessaa kun Dirree Dawaa ta'anii eessa ta'anii Boorana roobee fa'aa Baalee ta'anii nama natti bilbilee na gaafachaa eessa geesse yaadaniin kan jedhanii warri dubbisan na gaafatan turanii dhugaadhumatti ittan fufa jedhee yaadee
akkam barbaade naan taane mootummaan yeroo sanatti egaa faataa nuun laanne of dhoksuu as fiiguu achi fiiguu jira haala sana keessatti egaa waggaa dheeraa jireenya wal'aansoo gara waggaa afuriin wal'aansoo qabe naannoo sana keessatti dhumarratti dhiibamee gabba'ee gara Naayiroobitti baqachuun dirqamee waan yeroo sana egaa nan barreessattan fufa kan jedhu haalatu naaf jechuu dadhabee hin dhaabate jechuudha achumarratti kana keessatti achumaan illee egaa uummata koo yeroo sana eeginarraa dhabillee dhiifaman gaafadhaa jechuudha yoo waaqayyoodha mutti hin fufa. Hedduu fayyaa ta'a dhugaa